Akka mooltan dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itoophiyaan hidhila gabbayyaa waggaa dhuftu humna ibsaa meegaawaatii 700 maddisiisuu jalqaba jettee abdatti jechuudhaan ministeerri biyya keessaa kan ICT biyyoolessaaf dinagdee dijitaalii Huriyaa Ali Mahadii kamisaarraa ibsanii jiran. Kunis dandeettii humna ibsaa maddisiisuu biyyatti 14% dabala jedhan. Biyyattiin Sudaaniif Masrii waliin piroojeektii hidha doolaara biliyoona 4 kan ilaalchisee falmiirra turte. Biyyoonni lamaan hanqina bishaaniif nageenya isaaniif yaaddoo qaban ibsaa turan hanga yoonaa garuu waliigalteerra ga'een hafan. Dubbii himaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets baatii adoolessaa keessa Itoophiyaan hidha sana bishaaniin guutuun muddama jiru hammeessa jedhanii qaamotiin martinuu hidha kana ilaalchisee qofaa tarkaanfii fudhachuurraa akka of qusatan dubbatanii turan. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Anthony Blinken ittaanaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waliin bilbilaan mari'atan jechuudhaan dubbii himaa kataan Ned Price beeksisaniiru. Ministeerichi Anthony Blinken ittaanaa muummee ministeeraaf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa waliin har'a marii geggeessaniin walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa amma jiru ilaalchisee yaaddoo qaban ibsuudhaan nageenya fiduuf tarkaanfii qabatamaan fudhatamuun barbaachisaa akka ta'e cimsanii yaadachiisaniiru. Blinken mootummaa Itoophiyaa dabalatee qaamotiin walitti bu'iinsa sana keessa jiran haal duree tokko malee wal waraansa hatattamaan dhaabanii mariif akka gattaan irra deebi'uun waamicha dabarsaniiru. Hawaasaalee Itoophiyaa rakkoo keessa jiran gargaaruuf gara Itoophiyaa kaabaatti gargaarsa namoomaa hatattamaaf dhorkaa malee ittiin ga'uun barbaachisaa ta'uu isaallee cimsanii yaadachiisaniiru. Kaampaniin Booyingii baatii sadaasaa bara 2011 lammiiwwan Itoophiyaarra balaa xayyaaraa kan maaks 737 irra ga'een kanneen lubbuu isaanii dhaban maatiiwwan namoota 157 waliin waliigaltee seeraarra ga'ee jira. Akka waliigaltee sanaatti Booyingiin xayyaarri sun to'annoo ala ta'ee badii kan dhaqqabsiiseef moosaajii yookaan sooftiweeriin isaa hojjechuu dhabuusaa amanee xayyaara maaks 737 balaliif bobbaasuun amansiisaan turre jedhee jira. Galmeen manneen murtii akka mul'isanitti waliigalteen sun miseensota maatiif hirpha maallaqaa kan of keessaa hin qabaanne ta'uu hanga roobii kaleessaatti ibsamee jira. Garuu maatiiwwan namoonni duraa du'an dhimma isaa manneen murtii Yuunaayitid Isteetsitti dhuunfaan akka dhiyeeffatan eeyyamameefii jira. Miseensonni gumii nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa 15 Moqodishoo keessatti aangawoota gameeyyii Somaaliyaa waliin wal arganii kibxata darbe haala egeree Amisoom kan hojii nagaa eegumsaa ilaalchisee mari'atanii jiran. Erga mootummaan Somaalee taanaa jilaa addaa gamtaa Afrikaa biyyattiidhaa baasee qabee muddamni jiru hammaateera. Mootummaan federaalaa Somaaliyaaf gurmuun nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa Amisoom gurmuu humnootii nagaa eegumsaa waggoota 14f ture akka haaraatti hundeessuuf yaada dhiyaate irratti waliigalteerra ga'een hafan. Kan yeroo ammaa Afrikaa kibbaa keessa hidhaa keessa jiran ministeerri faayinaansii Moozaambiik duraanii Maanuweel Chaang malaammaltummaa doolaara biliyoona 2 himatamanii Ameerikaatti dabarfamanii akka kennaman manni murtichaa roobii kaleessaa murteessee jira. Chaang bara 2018 jalqabee gaaffii aangawoota Yuunaayitid Isteets dhiyeessaniin dhimma liqaa guddaan kan ka'e Afrikaa kibbaa keessatti hidhamanii turan. Liqaan sunis biyyattii yeeyyii taate liqaa maallaqaa hamaa keessa buusuudhaan kanneen kumaan lakkaa'aman hiyyummaaf saaxilee jira. Haati murtii mana murtii olaanaa Afrikaa kibbaa Margaret Victor Mr. Maanuweel Chaang badii dalagan jedhamaniif yakka laalchaaf gara Yuunaayitid Isteetsitti akka ergaman murtii kennanii jiru. Chaang himannaa malaammaltummaa hamaadhaan himataman jedhan. Himannaan sun Chaang bara 2013 bara 2014 innaa ministeerii maallaqaa turanitti doonii qurxummii qabuuf nageenya galaanarraa eeguuf oolu bituuf liqaa mootummaan Moozaambiik fudhate waliin wal qabata. Liqaan paarlaamaa biyyattii jalaa dhokateef arjoomtoota sadarkaa addunyaaf hin ibsamne kun addunyaarraa biyyoota hiyyeeyyii ta'an galii isaanii waliigalaa dhibbarraa harka 12 kan ta'u waliin walgita. Yuunaayitid Isteets Afrikaa kibbaa keessa utuu jiranii to'annaa jala akka oolan kan gaafatteef maallaqi sun hangi tokko karaa sirna maallaqaa Ameerikaa waan darbeef jecha. Neelsan Maandeellaa waliin noobeelii nagaa kan badhaafamaniif pirezidaantii bara apartaayidii dhumaa kan turan bara bittaa sabxiqqaalee warra adii to'ataa kan turan Dee Clark umurii isaanii waggaa 85tti du'aan boqotan. Pirezidaantichi duraanii kun magaalaa Cape Town naannoo Farsanaayee jedhamu keessatti dhibee kaansariin erga dhukkubsataa turanii booda du'aan boqochuu isaanii dhaabbati FWD Clark mirkaneessee jira. Guraan dhala lama bara 1990 paarlaamaa faasaa dhageessisaniin Neelsan Maandeellaan hidhaa waggoota 27 booda akka gadhiisaman kalabsan Clark labsiin isaanii kun biyya kurnaawwaniif sirna loogii sanyii liqinfamteef biyya addunyaa hedduudhaan uggurri irra kaa'amee ture gammachuudhaan guute. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yuunaayitid Isteetsi kamisaarraa guyyaa goototaa waraana biyyattii keessaa kanneen tajaajilan kabajaan yaadattee oolte. Ayyaanni kun guutummaa biyyattii keessatti sirnaawwanii fi hiriiroowwaniin ayyaaneffamee oola. Ayyaanni waggaa kanaa waggaa 100ffaa loltoonni hin beekamin kanneen bakka awwaalchaa Arlington National Cemetery jedhu kan dugdee Waashingtan jiru itti hundeeffame waliin walirra oola. Siidaa seena qabeessaaf bakka boqonnaa miseensota tajaajila waraanaa kan ta'e kanarratti waraana addunyaa tokkoffaaf lammaffaa akkasumas ennaa waraana Kooriyaa waliin ture kanneen reeffi isaaniin argamin hafeef kadhaabate illee of keessaa qaba. Ayyaanni goototaa kun jalqaba guyyaa meeshaa waraanaa jedhamuun waliigalteen waraana addunyaa kan itti xumurame jedhame lammiiwwan Jarmanii waraanarra turan guyyaatti harka kennatan bara 1926 keessa kabajamuu qabe. Boodarra Koongiresiin Yuunaayitid Isteetsi bara 1954 keessa guyyaa goototaa jechuun akka kabajamu beeksise. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan kurna itti aanu keessa ho'a naannoo addunyaa digirii seelsheesii 2 gaditti gad xiqqeessuuf waliigaltee tarsiimoo yeroo dheeraa gamtaan qopheessuuf labsuun isaanii gumii haala qilleensaa kan kaleessa geggeeffame ajaa'ibsiisee jira. Kunis kan dhaga'ame ho'a qilleensaa dabalaa adeeme gad xiqqeessuuf ennaa jiroonni waliigaltee yeroo dhumaarra ga'aa turanitti gabaasaa Henry Ridgwell jaallannee dhiyeessa. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan addaddummaan qaban xinnoo miti garuu haala qilleensaa irratti hojii hojjetamuu qabuuf walta'iinsa qofaatu fala ta'ee argame. Kun waa'ee amala sirreeffachuu miti kan karaarra deemuu qabnu nu agarsiisu saayinsiidha jedhan. Gama Chaayinaan waa'ee waliigaltee kanarratti mariif namni dhiyaatan akka jedhanitti jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti addaddummaa caalaa waliigalteen dabalataa jira. Gama kanaan wal ta'uuf carraa guddaa jira jedhaniiru. Waliigalteen kun eega labsamee booda barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarrees dhaamsa tiwiitarii irratti barreessaniin rakkoo jijjiiramni qilleensaa fide dura dhaabbachuuf walta'iinsaa fi tokkummaa addunyaa gaafata. Kanaaf tarkaanfiin kun barbaachisaa kallattii sirrii ta'een kan fudhatamee jedhan. Jiloonni walga'ii jijjiirama qilleensaa kanarratti hirmaataa jiran biyyoonni guddataa jiran faalama qilleensaa dhabamsiisuu akka danda'aniif biyyoonni dureeyyiin maallaqa hagamii kennuufii qabu isa jedhu irratti dubbataa jiran. Ittaantu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kamala Haaris guyyaatti waraanni lammaffaa addunyaa akka dhaabatuuf waliigalteen irra ga'ame yaadachuuf jecha pirezidaant Imaanu'eel Maakiroon waliin ta'uudhaan sirna Paaris keessatti kamisaarraa kabajame irratti argamanii jiran. Sirni Arc de Triompheetti geggeessame kun bara 1918 humnoota waltaatotaaf Jarmanii gidduutti waraana addunyaa lammaffaa dhaabsisuuf waliigaltee irra ga'amuusaa mul'isa. Sirni kunis Haaris abbaa warraa isaanii Daag Hemhoff waliin ta'uudhaan guyyaa waliigaltee kanaaf guyyaa gootota Ameerikaa keessatti kabajamu yaadachuuf jecha gamasitti malan. Bakka awwaalcha lammiiwwan Ameerikaa dugdee magaalaa Paaris jiru roobii kaleessaa daawwachuudhaan awwaalcha sanarra daraaraa kaa'anii jiran. Bakki awwaalchaa sun loltoota Ameerikaa bara waraana addunyaa lammaffaa ajjeefaman kanneen 1,600 ta'an kabajaan itti yaadatamanii. Haaris Faransaayinn ka daawwatan hariiroo cimaa biyyoota michoota yeroo dheeraa gidduu jiru fooyyessuuf yaalii gochuuf jecha. Isaaniif Maakiroon roobii kaleessaa masaraa mootummaa keessatti utuu waliin argin dura gaazexeessotaaf ibsa kennaniin kun walta'iinsaaf carraa akkasumas boqonnaa haaraa yeroo itti seenamu jedhan. Jaarmiyaan baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa lakkoofsi namoota qe'ee ofii dhiisanii deemuuf dirqamanii walakkeessa waggaa kana gara miliyoona 84 ol guddachuusaa beeksisee jira. Lakkoofsi kun ol ka'uun keessumaa sababaa walitti bu'iinsa Afrikaa keessa jiru irraan kan ka'e ta'ullee ibseera. Komishinarri dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa kamisaarraa akka ibsanitti lakkoofsi namoota qe'ee ofiirraa buqqa'anii xumura bara 2020tti gara miliyoona 82.4 ol guddatee ture jedhan. Walakkeessa waggaatti namoonni baqattummaan ramadaman lakkoofsi isaanii miliyoona 20.8 ol kan ture ta'uu gabaasichi beeksiseera. Kun kan xumura waggaa darbee waliin wal bira qabameennaa ilaalamu 172 dabale. Lakkoofsi namoota dahata siyaasaa gaafataniillee miliyoona 4.4 ga'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceenaa ammas nu wajjiniin tura. Akkuma beekamu balaan COVID-19 addunyaa irratti
turizimii irratti miidhaa guddaa geessiseera. Kunis Oromiyaa irrattis akkuma kana calaqqiseera. Koomishiniin turizimii Oromiyaa daawwattoota walitti qabuudhaa fi daawwattoota biyya keessaa irratti xiyyeeffachaa akka jiru akka fuulleffachaa jiru dubbateera. Koomishiniin naannoo Oromiyaa obbo Abiyyi Tasammaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin haasaa taasisaniin dhimma kana irratti waan jedhan qabu. Tsahaay Daamxootu qophii kana qindeesse itti aanee dhiyaata. Koomishiniin turizimii Oromiyaa erga hojii eegalee ji'oota 15 akka ta'e kan ibsame damee indaastirii turizimiitiin Oromiyaan qabeenyaa fi bakkeewwan hawwata turizimii ishiin qabdu gara madda galiitti jijjiiruudhaaf hojjetamaa akka jirutu eerame. Itti aanaan itti gaafatamaa Koomishinii turizimii Oromiyaa obbo Abiyyi Tasammaa akka ibsanitti bakkeewwan hawwata turizimii naannoo Oromiyaa misoomsuu irratti hojiileen hojjetamaa turan sadarkaa indaastiriin turizimii barbaadu kan guute miti jechuun koomishinichi maal hojjechaa akka turee fi fuuldureetti maal akeekeeraa kan ibsaniiru. Kana jijjiiruudhaaf wantoota hojjetamoo qabu tokko maanni iddoowwan hawwata tuuristii keenya akka misooman iddoon haala garfii iddoon bultii adda addaa tajaajila adda addaa kan kennan kun babal'achuu qabu. Kan ammoo babal'isuudhaaf sadarkaa federaalaatti iddoowwan hawwata sadiif paarkii gaarreewwan Baalee, paarkii Abijaataa Shaalaatii fi Wanjiidhaa fi waggaa 5 fi taaksii gibirraa akka bilisa ta'an kan godhame kun abbootii qabeenyaa harkisee irratti namoonni baay'een fedhii agarsiisaa jiru. Akkasumas immoo wanti kun itti fufa marsaa lammaffaadhaaf kan itti adeeman jira. Garuu yeroo dheeraatti kan furmaata bal'aa kan inni argachuu danda'u yoo sirriitti abbootiin qabeenya dhuunfaa irratti hirmaatanidha. Sadarkaa mana hojii keenyatti kan hojjenne warri abbootii qabeenya dhuunfaa akka irratti hirmaataniif walta'iinsa mootummaadhaaf dhuunfaa kan jedhu boorri seeraa tokko dhiyaate sadarkaa xiinxalaarra jira. Yeroo gabaabaa keessatti hin ragga'a jennee eeggannaa. Akka inni ragga'een haala ittiin wal faana mootummaan lafa dhiyeessuudhaan iddoowwan hawwataa kanaa dhiyeessuudhaan haala dhiyeessisaa gabaabaa gochuudhaan birookiraasii irraa xiqqoo bilisa gochuudhaan akka irratti dafanii abbootiin qabeenyaa misoomsan muuxannoo muummicha ministeeraa godhan sanarraa sadarkaa naannoo keenyattis replikeet goonee hojiirra oolchina. Kanaaf adeemsa dheeraa deemnee jirra. Abbootii qabeenyaa hedduu waliin isaa haasofnee namoonni baay'een fedhii isaanii agarsiisaa jiru. Baay'ee kan isaan fedhii agarsiisaa jiran iddoowwan hawwata tuurizimii beekamoo osoo hin taane iddoowwan faffagoo irra jiran gara Iluu Abbaa Booraallee dabalatee akkas gara Wallaggaallee qabate Booranallee dabalatee irratti qabeenyaa isaanii investi gochuu barbaadu. Koomishiniin turizimii kun bakkeewwan hawwata turizimii kana misoomsuudhaaf fandii turizimii walitti qabuufis karoorfateeraa kan jedhan obbo Abiyyi haala qabatamaa biyyattii keessa jiru waliin wal qabatee baay'inni daawwattootaa biyya alaarraa gara biyya keessaa dhufan lakkoofsaan hir'isuus eeraniiru. Obbo Abiyyitti dabaluudhaan xiyyeeffannoo guddaan Koomishinii turizimii Oromiyaa baay'ina daawwattoota biyya keessaa irratti hojjechuu akka ta'es eerani. Akkuma beekamu nageenyi indaastirii turizimii kana tasgabbeessuudhaan murteessaadha. Yeroo ammaa kana sadarkaa haalli biyya keenya irra jirru beeknaa labsiin yeroo muddamaas ba'ee jira. Bifa waraanaatiin wanti gaggeeffamaa jiru jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti gaggeeffamaa jiru kun aadaa mootummaan itti qabatee jiru yeroo gabaabaatti dhuma jennee abdii qabna. Inni amannasi kun yeroo dhimmi labsii yeroo muddamaatii fi lolaan wal qabatu turistootni idil addunyaa yeroo baay'ee wanta kana sodaachuudhaaf irraa dhiyeessuutu jira. I think wanti kun yeroo gabaabaatti yeroo gabaabaadhaas waggaa lamaan kanaas xiqqoo haalli dhangala'eessi turistii idil addunyaa xiqqaachaa jira. Fuulda duratti nageenyi indaastirii turizimii kanaa kan inni mirkanaa'u lolli dhibeedhaaf lolli jiraatu hin ta'in waa lamatu jira. Tokkoffaa hundeen indaastirii turizimii biyya keenyaatti jijjiiru turistii biyya keessaati. Isaan irratti hojjechaa jirra. Waan bal'aa jijjiirama guddaatu immoo jira. Inni lammataa maaloodha bu'uura itti fayyadama hawaasa sadarkaa gadii babal'isuudha. Kana lamaan irratti yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessatti furmaata gaarii hin dhufa jennee abdannaa. Bifa kanaanis koomishiniin kun hojjetaa jira jechuudha. Rakkoowwan nageenyaa amma biyyattii mudatanii jiran yeroo dhiyootti ni furamaa abdii jedhuun qabaa kan jedhan hoogganaan kun hojiiwwan bakkeewwan hawwata turizimii beeksisuu fi misoomsuun hojii ijoo irratti hojjetamaa jiru ta'us eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Hordoftoota keenya amma immoo gara sagantaa keenya isa torbaniitti ceenaa qophii fayyaati. Qophiin fayyaa dhukkuboota onnee adda addaa kan ilaale marii torban darbee jalqabe har'a xumuruuf deema. Kanarraa dhukkuba onnee yookaan isa stroke jedhamu irratti fuulleffata.
Kanarratti jaallanneen ogeessa addaa kan ta'an onneedhaan jechuudha yookaan kaardiyooloojistii kan ta'an Dr. Ayyelee Baqqaleetii wajjiniin marii taasiftee amma itti fuftii garasittinis hin dabarsa. Rakkinni gara biraan onneen qabu biyya alaa kana ammoo kan istrookii jedhanii haasa'an jiru. Waan akkasii kun maalidha? Istrookii haasa'uudhaaf sammuu beekuun nurra jira. Waa'ee sammuu beekuun nurra jira jechuudha. Sammuun maalinni? Sammuun egaa ajajaa qaama keenyati. Akkuma duratti jedhe lapheen rabsituu dhiigaa qaama keenyati. Sammuun immoo ajajaa qaama keenyati. It's like command centeridha. Command centeriin biyyatti beekamaadha amma. Command centerii qaama keenyati. Qaama keenya isatu ajajaa hundumaa godha jechaadha. Innaa akka onneen qaama keenya maraan hidda dhiigatiin walitti quunnamee jirutti sammuun keenya immoo hidda narvii jedhamuun qaama keenya maraan walitti quunnameera. Akkasitti ajaja dabarsaa jechuudha. Sammuun immoo onnee irraa dhiiga argata. Onnee irraa waan dhiiga argatuuf wanni onnee mudatu rakkina sammuus fiduu ni malaa jechaadha. Innaa strookiin maali? Strookiin innis akkuma heart attackii tasa ta'a. Tasuma odoo waan tokko hin beekin tasuma ta'a. Akkamitti ta'a? Tasuma nafti kee qaamni kee yookaan immoo kutaan qaama keetii hojjechuu ajajamuu si hojjechuu didaa sababa dhukkuba hidda dhiigatirraa kan mudatee jechaadha. Strookiin kun gosa lama qaba. Gosa gurguddaa lama qaba. Inni gosni tokko hiddi dhiigaa cufama. Nyaatni sanuma karaan isaa akkuma onneen cufamu sanitti kunis cufama. Innaa hiddi dhiigaa cufama. Hoggaa hiddi dhiigaa cufamu dhiigni bakka sammuu sana bakka sammuu ga'uun irra jiru san sirriitti hin ga'u. Kanaafuu maal ta'a? Bakki sammuu sun dhiiga dhabaa. Hoggaa dhiiga dhabu bakki sun hin du'aa deema jechaadha. Maaliif ajajaan waan rukutameef command centeriin kutaan command centerii hundaa miti rukutamu. Kutaatu rukutama. Kutaan command centerii waan rukutameef kanaaf ajajni hin dabru. Kanaafuu lafti sun hin hojjetu jechaadha. Fakkeenyaaf amma asirratti hin mul'atu malee kalariidhaan laal asitti tuni artariin in dhufaa asitti cufameera asitti cufamee kunoo kun ilaal. Asirratti agartaa. Kanaaf sammuutu dhiiga dhabaa jechuu. Sammuutu kutaa sammuutu hundaa miti. Dhiigi sun immoo oksijiinii qabamini. Eegaa nafti keenya dhiiga hoggaa laphee irraa argatu oksijiinii fi nyaata adda addaa fudhataa argata. Isa yoo dhabu nafti sun eeggatee yoo dadhabu du'aa deemaa jechaadha bakkisu. Bakkeessantu qofatu du'aa kanaafuu ajajin dabru jechaadha nafa keenyatti. Kan akkanaa kun harka dhibbantaa keessaa 80 istrookii akkanaati. Cufama hidda dhiigatiin an dhufu. Kan lammataa immoo sammuu keessatti dhiiga. Dhiiga dhangala'a. Dhiigatu dhangala'a. Sammuu keessatti hiddi dhiigaa dhooheet dhiigni dhangala'a. Innaa hiddi dhiigaa hin dho'a. Maaf dho'a? Mikinyaan isaa tokkoffaa irra jiraan dhiibbaa dhiigati. Dhiibbaa dhiigaa hoggaa baay'eedhaaf odoon akkamamiin odoo wanni sirrii yaalamin hoggaa baay'eedhaaf yoo turu maal godhaa hiddi dhiigaa duratti hoggaa furdachuu dhiiseeti akka kanaa furdachuu dhiiseeti maal ta'a in haphataa achi immoo cufaa kiisii xixinnoo uummata. Kiisii xixinnoo ishii uummateet kiisii sun achii dhooti. Kiisii xixinnoo sun dhooti gaafa ishiin dhootu achii dhiiga jechaadha. Inni isaanii sammuu keessatti dhiigi dhangala'e jedhan. Eeyyee isa kunuun sammuu keessatti dhiigi dhangala'e jedhu. Egaa inni kuni dhibbantaa keessaa 20 inni karaan cufamu sun immoo dhibbantaa keessaa harka 80. Mikinyaan isaa akkuma jedhe dhiibbaa dhiigati. Lammaffaa immoo dhukkuba hidda dhiigaa haphisu jira. Hidda dhiigaa baay'ee haphisu jira. Dhukkubni garaagaraa jiranii isaan hoggaa hidda dhiigaa haphisan inni hiddi dhiigaa hin dhoowwa. Kun immoo aneurizimii jennaa akka kiisii kun faa faamiliidhaan dhufu sanyiidhaan maatirraa warrarraa kan argattu amma warri tokko kan akkasii qabu aneurizim jennaa akka kiisii uummatti wanni irratti hidda dhiigaa irratti sammuu keessatti ishiin hin dhooti ishiin gaafa dhoote dhangala'aa akkasiitti fida. Asirratti Dr. Ayyelee dhiibbaa dhiigaa yeroo jedhani dhiigatu ujummoo keessa darbuu dadhabee rakkataa jechuudha.
Lakki onneen oggaa humna furgaasu humnaa furgaasaa oggaa furgaasu lakkoofsa yoo danda'ame hambaddaa 200 jalaa immoo 80 ta'ee isarratti yoo 40 fi 90 irra dabre inni badaa dhagaa isa sirriitti kontiroolii gochuu sirra jira. Isa sirriitti yaalamu sirra jira. Qorichaan jechuudha. Qorichaan jechuudha iyyee. Qorichaan innaa qoricha qofaa miti akkuma jedhe duratti haala jireenya keenya jijjiiruu ashaboo salphisuu qaama keenya ulfina xinneessuu kun ifaa hin salphisa baay'ee nyaata keenya sirreessuu. Xumuruuf hin jedha wanti dabaltan jira. Istirookii keessaa harka 100 keessaa harki 20 dhukkuba onnee irraa dhufa. Innaa fakkeenyaaf jeequmsa rukuttaa onnee haala baay'ee jira. Jeequmsi rukuttaa onnee haala baay'eetu jira. Ittuu keessaa jira bacancara rukuttaa onnee hanan jedhuun gama kiyyaani afaan oromootiin yookiin afaan ingilisiitiin immoo atrial fibrillation kan jennu siruma wanni hin qabu bacancaraan ta'e isa jeequmsa akkasii yoo jiraate innis waan barbaachisaadha akkamachuun isa inni immoo ittisamuu danda'a. Maaliif qoricha fudhatanii ittisamuu danda'a akka istirookii isarraa hin arganne. Innaa dhibbantaa keessaa 17 bacancara onnee irraa dhufa istirookiin. Kanaafuu waan xinnaa miti waan salphaa miti jechaadha. Dhukkubni onnee kan biroo fakkeenyaaf akka qaawwa onnee keessatti qabaachuu dhahamsi onnee dadhabniinsi maashaa onnee kun fiduu ni mala. Garuu irra jiraan annu ittisuu dandeenyu waan irra jiraan inni ijoon isa jeequmsa rukuttaa onnee kana. Kanaafuu isaa dhaqanii ilaalamuun barbaachisaadha. Wanni ittisa dhahamsa onnee gochuudhaa goonu suni istirookii irraa nu ittisa. Garuu dabalatee onnee keenya immoo yaalamuun dura jira. Yoo akkuma jedhe jeequmsa onnee kana yoo jeequmsa rukuttaa onnee kana yoo qabaanne isa sirriitti yaalamuutu nurra jira wanni gochuudhaaf istirookii kana ofirraa ittisuudhaaf. Dooktar Ayyala Baqqala deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan guddaa galatoomaa. Fayyaa ta'e atis waan carraa kana nu kenniteef ulfaadhu fayyaa nagaa argadhu. Dhaggeeffatoota keenyaa kan hin har'aaf jedhe kanuma mata duree biraan torbee walitti deebina. Gaaffii fayyaa ilaalee kan qabdan yoo ta'e nu barreessaa feesbuukii keenya iimeelii keenyaan ogeessota isinii dhiyeessinee rakkina keessan irratti akka dubbatan goona. Har'aaf kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Nagaatti. Jaallanne galatoomii dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya amma immoo gara Afrikaa kibbaatti ceena. Gamooleen dulloomanii namoonni keessa hin jirre magaala guddittii Afrikaa kibbaa Johannesburg keessatti miidhaginaa fi nageenya magaalichaatiif rakkina ta'aa jiru jedhama. Jaarmiyaaleen gargaarsaan naannoo tokko gamoolee kana suphuudhaa fi haaromsuudhaa fi namoonni akka keessa jiraachuu danda'anu gochaan jira jedhaa jira. Gabaasonni VOA Afrikaa kibbaa Johannesburg irraa qindeessanii tuujubeetu dhiyeessa maa inni waan isaa gara tuujubeettanis hin dabarsa. Biilsa caccabaa ta'uu danda'a garuu namoonni dhibbaan lakkaa'aman mana Florence yookaan Florence House jedhanii waamu. Hospitaalli harmoolii duraanii bara 1950moota keessa kan hundeeffame yoo ta'u boodarra jalqaba bara 2000 gara mana jireenyaa jamaan keessa jiraatutti jijjiirame. Waggoota 50 darban garuu biilsa sana abbummaadhaan kan hoogganu dhabame itti gaafatamummaan dhabamee jira. Gamoo lammaffaarra kan jiru hoogganaan dhaaba ijoollee maatiin irra hin jiraanne kan ta'an biilsi sun dulloomee caccabuusaa ijaan arganiiru. Juumaa Sebichuu hundeessaa dhaabbata ijoollee maatiin qabaanne kan Malaayikaa jedhamu yoo ta'an biilsi kun sababaa irraanfatameef bulchiinsi tanqateef diigamaa jira jedhan. So people around they started just to manage themselves. Kanaaf namoonni naannoo jiran ofuma isaanii hojii bulchiinsaa hojjechuu qaban argite dikee achi jiru bakka namoonni kosii itti gatan sababiin isaas bulchiinsi seeraan jiru yoo namni tokko kosii achitti gate namni isaan dhorku hin jiru kana gochuus hin dandeessu jedhan. Haalli biilsaalee butaman kanaa bara sirna appaartaayidii ennaa abbootiin qabeenyaa biilsaalee dhiisanii baqatan fakkaata. Yakkamtoonni yeroo hedduu bakka sana qabatanii jiran namootarraa kiraa sassaabu garuu biilsa sanan kunuunsan.
Rakkoon kunis sababa manni jireenyaa hin jirreef hammaataa adeeme. Magaalattii keessaa namoonni 450,000 ol ta'an kanneen mana jireenyaa barbaadan galmaa'aniiru. Kana jechuun namoonni biilsaalee butaman keessa jiraatan filmaata kabroon qabanii jechuudha. Tulaanii Nikoosii waaltaa Soosho-Ikoonoomiik Raayits dhaaba bu'aaf hin hojjenneef mirga namaaf falmuuf abukaatoo gameessa. Aangawoonni jijjiirama waariinsa qabu fiduuf tarkaanfii fudhachuu qabu jedhu. The solution is for the local authority to get involved, actually take over the building itself. Nuyiif furmaati aangawoonni naannoo keessatti hirmaachuu qabu. Biilsa sana akka bulchiinsa magaalaatti dhuunfatanii suphuuf manni sun kan gargaarsaa ta'uu mirkaneeffachuu qabu. Sababiin isaas umarratti mana jireenyaa kennuuf itti gaafatamni akka irra jiru beekuu qabu. Uummata keessummeessuun dirqammisaa kan bulchiinsa magaalaatii jedhan. Aangawoonnis rakkoo kana furuuf waadaa seenaniiru. Waggaa darbe magaalichi manneen 1,100 qoratee rakkoo akka qabu gabaasee ture. Garuu dhibbarraa harka 16 dhimmootii manneen butamanii qofaaf furmaata argate. Barattoonni yuunivarsiitii 2 haala gaariin ta'in akkaataatti midhaan nyaataa itti biilsa ijoollee maatiin irra hin jiraanne itti dhaqu ennaa argan dhimma isaa ofiif furmaatatti kennuuf murteessan. Mana jireenyaa Florence House jedhu sana qulqulleessuuf waldaa gamtaa kan The People SA jedhu hundeessan. Sky Bargas gargaaraa hundeessaa gamtaa waldaa The People SA jedhuuti. I feel that if everyone keeps on arguing on whose responsibility it is, the job actually never gets done. If it's dirty and you're complaining that it's dirty, just pick up a spade and clean it. Namni martinuu eenyutu itti gaafatama fudhataasa jedhu falma taanaan hojichi qaruman hojjetamu. Yoo qulqulluu miti ta'e ati immoo qulqulluu miti jechuun komee dhiyeessita taate harkaa fuudhiitii qulqulleessi atis ni dandeessaati jedhan. Kosii hedduu qulleessaniiru. Guutuun manaa bishaan akka hin dhimmisne suphanii jiran haa ta'u malee hojiin isaanii furmaata waariinsa qabu jedhanii yaanne. Joosh Deevilers illee gargaaraa hundeessaa dhaabbatichaati. Our goal is to make this livable and to ensure that the building can survive until the state or anybody decides what to do with this building. Kaayyoon keenya bakka kanaa bakka jiraachuuf mijatu gochuudha. Hanga kutaan biyyaa yookaan qaamni tokko biilsi kun maal akka ta'u murteessutti akka hin jigne eeguudha. Kanaaf kaayyoon keenya biilsa miidhaan irra ga'e kana suphuudha jedhan. Biilsi kun akkuma dhaabatetti tursuun jiraattonni mana jireenyaan ala akka hin taane ittisa. Garuu qulqulleessuuf suphuun kun mana Florence House jedhu kana yeroo dheeraaf gargaaruunsaa gara fuula duraatti kan argamu ta'a.